kophee amma siin bita. Ishi kophee surree amma siin bita. Sabuusaa cabseera laanoo amma sirumayyuu luka duwwaanoo fayyadeen gaamma jibbaatatti godhe Luka duwwaanoo fayyadeen kurxii godhe gaafa harka bal'isi. Hin gadhiistu. Haa? Kamittan gadhiisa kaa birricha kabriila kamaalan godha. Birrii meeqaan itti jedhamte? Birrii meeqa? 25 Akka inni maal ta'u? Akanni maraatu akanni biyyaa ba'u. Akanni maraatu. Eshi. Akanni qullaa deemu. Eshi. Kana. Afura maali tati? Qabuuraa tonqolaati. Tonqaayira kaa maal goona. Maatii isaa maal gooteetta? Beelessaan jira otoo xaaru. Eshi. Otoonni qotu. Eshi. Otoonni olii gadi qasiraadha jedhee olii gadi kaatu. Eshi. Hin qota'umaan argatu. Eshi. Hin qota'umaan argatu. Waggaa meeqa dhaggiste? Waggaa meeqa dhaggiste? Gara waggaa lamaa moo. Waggaa lama qaxat goonee beelessuutti jirra bakka. Eebba isaa maal gooteetta? Ooma harkaa fixe xaragee. Harka ol kaasaa. Isa eebba keessa hirkaa fixe Waaqayyo hana hin rukuta. Ameen. Afura maasii keessan saamu rukuteeraan. Afura jireenya keessan saamu rukuteera. Maqaa Yesuus hin rukuteera. Sammuusaa maal gooteetta? Sabuusaa cabseera. Qullaanoo amma sirumayyuu luka duwwaanoo fayyadeen gaamma jibbaatatti godhe Luka duwwaanoo fayyadeen kurxii godhe gaafa. Amma luka duwwaa maal gochaa jirta? Luka duwwaanoo amma isa baranaa kana jedheen kurxii godhadhee faasigaa kanatti. Argitanii amma ilaalaa kophee illee kan hin uffanne harka ol kaasaame waan hojjetanitti akkasin aaran galfanne kan godhu bineensaa rukutamu. Maqaa gooftaa Yesuusiin aamiin jedha. Gizee sadii sagalee guddaadhaan ni geessa. Baay'ee gara bitaa deemi. Tokko. Isa nama lamaan rukutii keessaa deemi. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Kottu abba. Eessaa dhufte? Kottu mee? Maaliif miila duwwaa dhufte? Caamaan qabdu? Homaa dhabee na rakkannaan mee waldaa kana dhaqii jedhanii firrisna wanni jennaan. Maayet? Gara waldaatti deemii jennaan ka'ee garma waaqatti baqachuu kiyya. Mucaaraatu fudhadhee tokka'ee manaa bahee rakkadhe. Hojjettee sirkaa badee? Homaa nan dhabe. Hin taartaa? Nan qota. Ishi. Qansiraan nan hojjedha. Ishi. Namni akka kootti argatu hin jiruumtu waan uffadhus bakka dhabaan jira. Waan uffattu dhabaa jirtaa? Maraachuu malee humtuu natti nafne. Galateeffadhaa fi Waaqayyoodhaan. Kophee amma siin bita. Ishi. Kophee surree amma siin bita. Waan seetanii nama godhu argitanii? Yesuus abaarsa namarraa cabsa. Kottu. Namicha silaa argitanii? Kottu. Baqa. Bareede miti. Bareedne re. Bareedega. Bareedeera. Kana gaa gooftaa argannaan bareedina jira. Argitanii seexanni nama jireenya qabu jireenya isaa balleessee jireenya isaa joonjessee ilaalaa Waaqayyo guyyaa har'aa maalirraa cabseera beektu? Abaarsarraa cabseera. Kana booddee miila duwwaan deemin. Ishi qoy hojjetteefa maal taata dura? Waggaatti qarxii 20 sinuman qotaa sangaa cimdii dhuman oofa malee homaa argachuu hin dandeenye. Maal fa'a waggaatti maalan godha? Xaafii hamman barbaade qarxii 8 18 20 qotee homaa argachuu hin danda'u. Hin qottaa? Sirriitti hin qota. Eessa dhaqaree? Homaa maasii dhumarratti nabama. Argitanii namicha kanamma seexanatu dafqasaa nyaata. Afuurramaan yeroo inni sila iyyeerraa ba'u argitan miti? Akka inni boqoolii qabanne seexanni godheera. Har'a garuu Yesuus Kiristoos abaarsarraa cabseera. Amanuu barbaadda? Akkamitti dhufte har'a? Rakkannaan manumaa garumatti hin baasu wallaallanan keessaa bakka mee waldaan akkanaa jira jennaanan iyyaafadheetuma dhufe har'a. Eessarraa dhufte? Awaash Booleedha. Harol kaase.
Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhi. Gooftaa Yesuus Kiristoos Har'aa jalqabee har'aa jalqabee fayyisaa lubbuu koo fayyisaa lubbuu koo si godhadheera. si godhadheera. Si amanee Si amanee sin kaadu biyya lafaa biyyi lafaa hojii isaa isa dukkanaa isa dukkanaa dhiiseera. dhiiseera. Maqaa koo Maqaa koo galmee jireenyaa galmee jireenyaa irratti naa galmeessi. irratti naa galmeessi. Dhaaltu mootummaa kee Dhaaltu mootummaa kee waan na godhatteef waan na godhatteef du'a keessaa immoo du'a keessaa immoo gara jireenyaatti gara jireenyaatti waan na waammatteef waan na waammatteef ani sin galateeffadha. ani sin galateeffadha. Gammaddeettaa? Gammadeera. Kana booddee hojiin dukkanaa sirratti hin hojjetu. Ishii kanaaf jabeessi Waaqayyoon kadhadhu.